Itoophiyaan muuxannoo hubannoo nam-tolchee irratti qabdu qooduuf qophiidha. Dr. Injiinar Warquu Gaachanaa. Itoophiyaan muuxannoo hubannoo nam-tolchee irratti qabdu biyyoota Afrikaaf qooduuf qophiidha jedhan Daarektarri olaanaan Inistituutii Hubannoo Nam-tolchee Itoophiyaa Dr. Injiinar Warquu Gaachanaan. Jilli Ministeera Dhimma Alaa Laabeeriyaa Saaraa Beeysolow niyaatiin durfamu Inistituutii Hubannoo Nam-tolchee Itoophiyaa daawwateera. Dr. Injiinar Warquu Gaachanaan wayitaa kana hojiilee dhaabbatichi rakkoolee hawaasaa furuuf hojjete irratti ibsa kennaniiru. Inistituutichi tumsa ardichaa irratti xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'uu fi muuxannoo isaa biyyoota Afrikaa biroof qooduuf qophii ta'uu mirkaneessaniiru. Ministeerri dhimma alaa Laabeeriyaa Saaraa Beeysolow gama isaaniin hojii Itoophiyaan damichaan hojjechaa jirtu dinqisiifachuun keessattuu Laabeeriyaaf beekumsa guddaa kenna jedhan. Laabeeriyaan muuxannoo Itoophiyaa akka fudhattu kaasanii teeknooloojiin guddina ardichaaf wabii ta'uu fi barnoota irratti xiyyeeffatamuu akka qabu hubachiisaniiru. Daawwannaan kunis biyyoottan lameen gidduutti damee hubannoo nam-tolcheen boqonnaa tumsaa haaraa kan banu ta'uun ibsameera. Dr. Abiy Ahmed Pirezidaantii Laabeeriyaa Joosef Nuyaama Bookaayaa masaraa biyyaalessaatti simatani. Ministeerri muummee Federaala Dimokiraataa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojii Finfinneetti kan argaman Pirezidaantii Rippaabilika Laabeeriyaa Joosef Nuyaama Bookaayaa masaraa biyyaalessaatti simataniiru. Pirezidaant Joosef Nuyaama Bookaayaa masaraa biyyaalessaatti simachuu kootti natti dhagama jedhan Dr. Abiy Ahmed ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniini. Itoophiyaa fi Laabeeriyaan biyyoota kolonii jala hin galle bilisummaa fi tokkummaa ardichaaf sagalee kan ta'an hariiroo bara dheeraa kan qabanii fi seenaa waloo ejjannoo irraa madde kan qabanidha jedhan. Itoophiyaan har'as akkuma yeroo hundaa maaddii bal'aa humna guddaa fi michummaa waaraa warra ishee waliin imalaniif qooduuf qophii ta'uu ibsani. Daawwannaan kunis hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuun karoora waloof bu'uura hin raafamnee fi murannoo raawwachuu gara boqonnaa murteessaatti akka ceesisu abdiin qaba jechuun ibsani. Dooniin Chaayinaa akeekkachiisa Tiraamp cabsitee bishaan Hormuz qaxxaamurte. Iccitiin baha giddu galeessaa sa'aatiiwwan muraasa darban keessatti gara falmii addunyaa raasuutti jijjiirameera. Pirezidaant Tiraamp boba'aan Iraan akka hin baane labsanii osoo jiranuu dooniin Chaayinaa Riich Isteer jedhamtu akeekkachiisa kana tuffachuun bishaan Ameerikaan to'attu keessa nagaan darbuun ishii himamaa jira. Kunis gaafii guddaa kaaseera. Tiraamp dhuguma ni sodaatimoo iccitii biraatu jira wanti jedhamu asirraa ka'aa jira. Hormuz keessa osoo hin dhaabbatin qaxxaamurtee deemteetti. Miidiyaaleen hawaasummaa battalumatti maqaa haaraa taakoo jedhu Tiraampiif kennaniiru. Kunis Tiraamp yeroo hundaa ni sodaata, ni dhiphata jechuun mormitoota isaatiin qeeqa itti fufsiseera. Tiraamp dooniin hayyama malee socho'u kamiyyuu ni to'atama yookiin ni saamama jedhanii labsanii osoo jiranuu dooniin Chaayinaa kanarratti tarkaanfiin tokkollee fudhatamuu dhabuun isaa dinqisiisaadha. Kaayoon Tiraamp inni guddaan zayita Iraan baarmela miliyoona 2 bishaan irra jiru dhaabuu ture. Garuu Chaayinaan kaayoo kana sa'aatii 24 keessatti fashaleessiteetti. Muuxannoo waraanaa isa guddaa ta'uu danda'a. Tiraamp Chaayinaa waliin waraana kallattii galuu akka hin barbaanne agarsiisa. Dooniin Chaayinaa rukutuun waraana addunyaa jalqabsiisuu waan danda'uuf Ameerikaan ija ishee dunuunfattee ishee dabarsiteetti jedhamee amanama. Kunis Iraaniif abdii guddaa, Tiraampiif immoo dhiibbaa dippiloomaasii uumeera. Israa'elii fi Libaanos marii dippiloomaasii fuula fuulaa eegaluufi. Israa'elii fi Libaanos waggoota 30 booda yeroo jalqabaaf marii dippiloomaasii fuula fuulaa Waashingtan DC'tti eegaluuf ta'uu gabaafame. Mariin dippiloomaasii kun waraana hamaa Israa'elii fi Hezbollahii gidduutti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuuf abdii guddaan kan itti kennamedha. Israa'elii fi Libaanos nageenya waaraa buusuuf karaa bakka buutota isaaniitiin mari'achuuf ta'uu Arab News mootummaa Ameerikaa wabeeffachuun gabaaseera. Ministeerri alaa Ameerikaa Marco Rubio Ameerikaatti ambaasaaddarri Israa'el Yezaaleetarii fi Ameerikaatti ambaasaaddarri Libaanos Naadaa Hamdaahi maricharratti ni hirmaatu jedhame. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan akka citu sababa kan ta'e dhimmi Libaanosii fi Israa'el
kophatti mariif dhiyaachuu fi haa ta'uutii aangawoonni Libaanoos irraa amantaa baay'ee kan hin qabne Hezbollaahin waraana Israa'el waliin gaggeessaa jiruuf ejjannoon Iraan akka eeggamuuf fedhii olaanaa qabaachuutu himame. Hezbollaahin waraana baha giddugaleessaa erga eegalee torbeewwan booda kaaba Israa'el misaa'ilaa dirooniidhaan haleeluun ifatti waraanatti makame. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'el waliin bara faranjoota 2024 taasifame cabsuun waraana eegale. Israa'el humna waraanaa garichaa dadhabsiisuuf qilleensaa fi lafoon duula waraanaa kan eegalte yoo ta'u waraana kanaanis namoonni 2,089 lubbuu isaanii dhabaniiru. ቻይና በሆርሙዝ ጉዳይ አሜሪካን አስጠነቀቀች። አሜሪካ የሆርሙዝ ሰርጥን እዘጋለሁ ማለቷን ተከትሎ ቻይና በነዳጅ ታንከሮቿ ላይ በአሜሪካ አማካኝነት ሊደርስ የሚችለው ማንኛውም ማስተጓገል እንደማትታገስና መካከለኛው ምስራቅ ላይ የሚገኙ ንብረቶቿንና የነዳጅ ታንከሮቿን ከማንኛውም ትንኮሳ እንደምትከላከል ገለጸች። በፓኪስታን ዋና ከተማ በሆነችው እስላማባድ የተካሄደው የአሜሪካና የኢራን ድርድር ላይ አሜሪካ በሆርሙዝ ሰርጥ ከመርከቦች የሚገኘውን ቀረጥ የንጋራ ጥያቄ ማቅረቧንና ኢራንም ሉዓላዊነቴን አሳልፌ አልሰጥም ማለቷን ተከትሎ የሁለቱ አገራት ድርድር ያለ ውጤት መክሸፉ ይታወሳል። በመቀጠልም አሜሪካ ሆርሙዝን እከፍታለሁ፣ ሆርሙዝን እዘጋለሁ ክርበታ የዓለማችን አገራት ላይ አግራሞትን ከማፍጠሩም ባሻገር የዓለማችን ሀያላን አገራት ጎራ እየለዩ በማምጣታቸው የጦርነቱ ስጋቶች እያየሉ እንዲመጡ ምክንያት ሆነዋል። አወዛጋቢው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የመካከለኛውን ምስራቅን ቀጠና ወደ ለየለት ከባድ ግጭት እየጎተቱ ይመስላል።